jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit OMN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa yuutuubii yookiin feesbuukiidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayikii gochuu yookiin immoo sheer gochuus hin dagatinaa. Feesaan an Salamoon Namarraati. Wantoota keenyaa kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Ani immoo Salamoon Namarraati kan qopheessee sagantaa kana isiniif dhiyeessu. Guyyaa har'aa kana qabxii 3 irratti waliin haasa'uudhaaf keessummoota nama lama qabaddeetiin jira. Inni calqabaa obboleessa koo obbo Darajjee Galataati. Asuma Edmonton Kanaadaarraa. Inni lammataa obbo Garbaabaa Gaaddisaa. Asuma innis Kalgaarii Kanaadaarraati. Baga nagaan dhuftan obbolee tokko. Ayyee baga nagaan nu eegde. Tole egaa. Baga nagaan nu eegde obbo Salamuuni. Tole ishii galatooma. Tole egaa amma wanti nuti irratti haasa'uudhaaf jenne qabxii 3 qabna har'aa fi inni jalqabaa haala Oromiyaa keessatti adeemaa jiru. Ajjechaan garaagarii ammayyuu Oromoo irra dhaabbatiin jira. Buqqa'insi ammayyuu akkuma sanatti itti fufeetu adeemaati jira naannoo Oromoo keessatti. Haala kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa amma ammaatti waan dhoksaatti geeffamaa jirullee egaa qabatamaadhaan wanti beeknu hin jiru. Garuu gadi ba'anii dhiyeenya kana ibsa baasuu isaaniirraa kan hafe karaa ODP'tiin wanti haaraa wanti dhufe hin jiru. Kan biraan egaa uummati immoo bakka hundumaati akka inni hiriira nagaa ba'aa jiruu fi dimmaandii gochaa akka inni jiru kun immoo garamitti akka inni deemaa jiru waliin ilaalla. Maali rakkin isa jedhu sana waliin ilaalla. Kanaaf mee gaaffii koo isa jalqabaan gaafadhaa obbo Garbaabaa. Naannoon Oromiyaa amma yeroo kam caalaa dhiyaasa ta'uu, baasa ta'uu, gara kibba Oromiyaatis ta'uu uummati Oromoo buqqaatii jira, inni kaan du'aatii jira. Mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamummaan isaa inni jalqabaa uummata eeguudha. Uummata eeguu kanarratti yeroo baay'ee irra deddeebinee haasofneef. Uummata saffisiisuun dirqama isaanii. Kanaaf maali rakkinni isaanii isaan gadi ba'anii dubbachuudhaan jettee yaaddamee barbaachisaa miti moo maal jechuu isaaniiti? Galatoomi dhimma kana wajjin wal qabsiisee akkaataan ani itti hubachaa jiru mootummaan Itoophiyaas haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa dantaa fi fedha siyaasaa isaanii keessaa waan qabaniif malee uummanni Beenishaangulis haa ta'u uummanni ollaa Oromiyaa jiraatan hundiyyuu dhimma Oromiyaa irratti ka'anii fi hin qaban. Sababni isaa kan isaan amma akkas gochaa jiranii dallansuutu jira. OPDO warra biyya bulchina ofiin jedhu OPDO'n akka OPDO'tti hin jiru. OPDO'n jiru OPDO Finfinnee keessa qofaa jirudha. Akka godinaaf akka aanaatti OPDO wanti jedhamu hin jiru. Just already erga expired ta'e waggaa 2 hojiin hin jiru. Kana namni Oromiyaa keessa jiru si mirkaneessuu danda'a. Mootummaan umti mataansaa caasaansaa sirrii kan taane ogeessonni adda addaa yeroo itti dhaqanii ilaalanii qoratanii dhimma kana gabaasaa turanidha. Haa ta'uuti OPDO'n gara Finfinnee keessa jiru kun immoo taayitaadhuma isaatti fudhachuudhaaf waa lamarraa madda kun. OPDO'n tokko uummanni gara lixa Oromiyaa jiru kun dhugaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo faana dhaabbachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii mootummaan irratti fudhachuudhaaf yeroo hunda loltuutti bobbaasu fuuldura dhaabbatee wanti kun sirrii akka hin taane fuuldura dhaabbachuunsaa OPDO'n akka dallanee keessattuu uummanni kun akka miidhamu uummanni kun achitti akka reebamu akka saamamu qabata kanaan waraana itti erganii waraana karaa waboo balleessuudhaaf itti erganii uummanni dabarsuu didee hulaatti cufe kana karaa sanaan hulaa bananii waraana bilisummaa Oromoo to'annaa waan jedhu waan fuulleffatan fakkaata akkaataan ani hubadhutti warri kaan dantaa keessaa hin qabanii isa jedhaniif waan kana guyyaa tokkotti mootummaan federaalaas haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa tokko torban tokko keessatti dhaabsisuu danda'u. Daangaa Oromiyaa baha Oromiyaatti haga kibba baha Oromiyaa qabatee haga kibba Oromiyaatti deemu kana karaa Sumaaleetiin waraanni ta'aa turee fi lolli ta'aa ture OPDO'n guyyaa tokkotti dhaabsisuu dadhabeetu miti. Dantaa fedha siyaasa isaaniitu keessa jira.
uummata Oromoo kana yeroo sabni biraa akka itti roorrisu uummanni Oromoo filmaata dhabee OPDO jedhee gara OPDOtti akka wawwaatu taasisuudha istiraateejichi kun jechuudha. Uummanni Oromoo immoo sanatti hin jiru. Yoo dandeessan poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaa harka jira. Poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaa harka jiru kun harka duwwaadha. Yookaan rasaasa 30 kennaniit waraana fuuldura dhaabu jechuudha. Gama biraan immoo namni qaama guutuudhaan matarayyasiidhaan laawuncheriidhaan hidhatee gurmaa'ee socho'aa jira jechuudha. Mootummaan kun mootummaa federeeshinii poolisiin waliigalteedhaan heera mootummichaa jalatti waliin bulu. Mootummaan Beenishaangul qaama hidhatee isa keessa jiru kana qaama isa keessa hidhatee hawaasa nagaa irratti bobba'e kana gaaf tokko gadi ba'ee ibsas baasee humna kootiin olis jedhee hin taane jechuudha. Kanaaf maalinni OPDO fi mootummaa Beenishaangul gidduutti wal hubannoon ni jira. Amma yeroo akkas jettu waan gartuu tokko jibbitee irratti ololtu fakkaachuu ni mala. Garuu dhugaan jiru maalinni uummata lixa Oromiyaa jiru kanarratti OPDO'n dallansuu guddaa qabu. Dallansuu guddaa qaban kana immoo akkaataa kanaan adabanii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu isaaniirraan kan ka'e waraana bilisummaa Oromoo achi keessaa dadhabsiisu siyaasa mataa isaanii gaggeeffachuudhaaf waan gochaa jiranidha. Kanaaf guyyaa tokko keessatti torban tokko keessatti wanta kana dhaabsisuun otoo danda'amu ta'e jedhanii kan isaan dhaggeeffachaa jiran. Mootummaa naannoo Oromiyaas yoo fudhatte, Lammaas yoo fudhatte, Dr. Abiyyiinis yoo fudhatte yeroo ammaa kana isaan shirrii Baardaarii fi Dabra Birhaanii kan isaan deeman. Shirrii kan isaan deeman saboota biroo biradha kan isaan dhaqan. Har'a miidiyaa irratti akka ilaalaa turre Dr. Abiyyi lafa qonnaa qamadii Amaara keessa jiru ilaaluu dhaqe. Haati Oromoo garuu qeeshee irraa buqqaatee namni 8 mana tokko keessatti qalame namni 5 maatiin tokko mana tokko keessatti qalameetu Beenishaangul keessaatii buqqa'ee uummanni keenya daangaarra jiru akkaataa kanaan otoo ta'aa jiru inni garuu garbuu fi qamadii Amaara keessa jiru ilaaluu dhaqee jechuudha. Kun maal inni hammam haaloo jabinaa fi jibbinaa fi haaloo cimaa uummata lixa Oromiyaa irraa akka qaban agarsiisaa jechuudha. Keessattuu akka naannoo Oromiyaatti akka lixa Oromiyaatti haa kaasu malee OPDO'n jibbinsaa fi haaloo hama waan fokkisaa ilaalcha fokkisaa uummata Oromoof akka qaban. Sababiin isaas uummanni Oromoo fuuldura dhaabbatee qeerroon bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo wal ta'ee wayyaanee ofirraa darbatee isaaniin fuuldura yeroo baasutti isaan ergama wayyaanee waan ba'an fakkaata. Haa ta'u waan tokko sisirreessaniiru mirgi namaa miidhameedha namoota irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra haa jedhani. Garuu immoo wanti guddaan ta'uu qabu biyya sana keessatti uummata Oromoo isa ganama manaa ba'ee hiriiree homa ta'ee alasaatti gabbaree dhiigasaaf lafeesaa itti harcaasee iddoo kanaan isaan ga'ee dhiisaniit isaan har'a garbuu fi qamadii Dabra Birhaan ilaaluu dhaqan. Uummanni Oromoo garuu maatiin tokko mana tokko keessatti gubachaa jira. Manni isaa irratti gubachaa jira. Lafti isaa irratti gubachaa jira. Inni kun dantaadhuma siyaasaa mootummaan federaalaas haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ta'ee jedhanii itti yaadanii qubaa fi harka keessaa qabanidha jedheetaniin amanan. Sababa kanarraan kan ka'e uummanni Oromoo gama jiruun waliin dhaabbatee wal faana dhaabbatee kaabaaf kibba dhiyaaf lixa otoo hin jenne akkuma yeroo darbe maaster pilaaniidhaaf Oromoon hundi gaara hamma gajjallaatti jaarsa hamma jaartiitti ka'ee wal faana dhaabbatee dhimma kanarratti ka'ee wal faana dhaabbatee gama danda'ameen ofirraatii faccisee daangaasaa kabachiisu. Kanaa booda lammaatti boo'u abiyyitti boo'uun sirumaayyuu akka lammaa fi abiyyi akka uummanni Oromoo akka waaqaatti isaan laalu fakkaachuutti waan deemuuf uummanni Oromoo isa kana moggaatti dhiise kaayyoo ganama bahee fi karaa isaa danda'ameen daangaa isaatiif katee waliin jiraachuutu irra furmaata jedhetaniin yaadanii. Wanti jiru Oromiyaa keessatti lixa Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jirus daangaa Oromiyaa adda addaa keessatti wanti ta'aa jirus ta'ee jedhanii waan gochaa jiranidha malee har'umaa ka'anii uummanni Beenishaangul nagaadhaan jiraachaa ture hawaasa kana keessa. Kana duwwaa miti daangaa biraarraas ka'uun ni mala. Isa kana dhaabsisuun sirriidhumatti otoo danda'amu waraanni yoo amma fakkeenya fudhatte kaleessa eengadda Dambidoollootti waraanni warra Beenishaangul irraatii bobba'an kana dhaabsisuudhaaf ergame warra
imma dhaqee fi dhiisee Oromoo irratti dhukaasee ijoollee Oromoo ajjeesee jechuudha. Inni kun maal inni wanti barbaadamee ta'e jedhamee itti yaadamee karaa biyya bulchaan jira jedhu OPDOdhaan isaa ta'u karaa mootummaa federaalaa isaaniinis itti yaadame Oromoo daangaarra jiran kana dararuudhaan Oromoo hawaasa keenya dararuudhaan olaantummaa fi fedhiin siyaasa OPDO akka uummanni Oromoo OPDO akka fedhu taasisuudhaaf yaali godhamu dandeen amanan. Baay'ee gaariidha. Galatoomii obboleessa koo Garbaabaa. Dhuguma bodara jeema dhuguma dallansuudhaaniti OPDOni maaliif dallansuudhaani kan dhiyya Oromiyaa qofa miti bakki inni jiraa jiru amma inni agartee ba'a Oromiyaatti jira. Kaabaaf gibba Oromiyaattis iddoo hundumaatti carra lafii Oromoon buqqa'aa jiru. Kan hundumaaf deebiin deebise. Even gaaffii Oromoo deebisuu dhiisaatii gadi ba'anii dhumallee isin haa jabeessu warri buqqaatan yeroo isaan jiran hin jiru jechaadha. Amma dheengaddaa kantiibaan magaalaa Finfinnee birrii miliyoona meeqatti marga bishaan keessatti biqilee qulqulleessina jedheetu xaanaatti erga. Uummata buqqa'e kanaafi waadhuma tokko gaduma ba'anii waa gargaarsaaf illee atilis waan irra ciistan waan nyaattan jedhanillee waa godhuu dhiisiiti. Otuu uummati beela'aa jiruuti marga bishaan keessaa xoofna jedheetu biyya Amaaraatti birrii ergu jechuudha kaasanii. Kun dhuguma OPDOni akkuma akka obboleessi koo jedhee aarii irraa qabaachuudhaan aarii yoo qabaattu jennu aarii yoo qabaatan yaa jennu aarii irraa qabaachuun kun immoo isaan baasaa isaaniin Oromoo irraa aarii qabaachuun eessatti isaan geessa. Kana booddee filmaata dhufuutti mo'uu danda'u moo bakka tokko ga'uu danda'u maaliif akkas godhatanii yaadame? Bosalamoon galatoomi yaadi kun ijoodha yookiin waan bu'uuraati. Ani akkan itti ilaalu muuxannoo seenaa bulchiinsa biyya sanaa keessatti haala seenaanis beeknu keessatti haala moo edda nutis of barree kaasnee sirna bulchiinsa biyya sanaa beeknu keessatti Itoophiyaa kan jedhu biyyi kuni caasaansaa fi mootummaansaa hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Walumaa gala wanti kun wanti inni ibsu rakkoo Oromoo hiikuudhaa fi kan mijate, kan tolfameef, kan dhaabbate ta'ee hin argamne. Kana ibsa jechuudha. Walumaa gala inni jalqabaa. Maaliifi kaleessas waan ture beekna rakkoo Oromoo akkamittiin akka ilaalaa turanii deebiitti kennamaan turre mootummoota adda addaa keessatti Oromoon fincilaama ture. Har'as mootummaa ammaa kana keessatti maqaan Oromoo ta'anii haa geggeessan malee caasaansaa caasaama kaleessa diriiree jiru sirni kaleessaa diriirfate baay'een isaanis namootuma kaleessaa paartii dursee geggeessaa ture sanaan ramadamanii hojjetaa turan hedduun isaanii kan guddisee kanaan ga'es immoo baay'ee isaanii nurture godhee sadarkaa kanaan kan ga'es mootummaa sana waan ta'eef salphaatti aadaa sana keessaa ba'anii caasaan sun xaliilee Oromoof akka tolutti akka gaaffii Oromoof deebii sirnaa kennutti hin sirroofne jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yoo fudhanne rakkooleen ka'aa jiran impaayera sana keessatti Oromiyaa keessatti baay'atu hedduminaan malee iddoo tokko tokkotti sabaaf sablamoota biraa keessattis ka'eera rakkoon tokko tokko fakkeenyaaf Sidaamaaniif Walaayitaan wal dhabee ture. Yeroo gabaabaa keessatti qaamaan deemetti muummichi ministeeraa tasgabeessee rakkoo isaaniif hatattamaan akka deebiin kennamu godhe. Guraageettis rakkoon akkasii ka'ee ture qaamaan deemanii galgala tokko keessatti dhaamsanii waan hundumaa gargaaranii rakkoo yeroo dura ka'ee jechuudha. Akkuma kana naannoo adda addaatti rakkooleen yeroo ka'anii yerooma sanaa furmaata argataa turan. Kan Oromiyaa immoo akkuma obbo Salamoonis tuqee Baha Oromiyaa baay'ee rakkoo fokkataa hammaataa ture. Yeroo dheeraadhaaf miliyoonaan ka lakkaa'amu uummanni ka buqqa'e jechuudha. Rakkoon kan irra ga'e, gidiraan adda addaa kan irra ga'e, hidhatanii humnoonni mootummaa waggoota dheeraadhaaf jechuudha. Waggaa 4-5 fi karaa Maayuu Mulluqqee fa'aa karaa adda addaatiin uummata keenya ajjeesaa turanii, buqqisaa turanii, maanguddoota qaama hirreeyyiitu dhadhaabbataan jaamaa faatu mandara keessaa godaanee manitti gubatee laga keessa deemaa turan. Amma dheengadda abdii hilleen hidhamee xinnoo ishee
amma ta'e tokko tasgabbaa'utti waggoota dheeraadhaaf hanga har'aatti illee uummanni bahaa du'aa jira jechuudha. Uummanni kun. Qabsoonis uummata baay'ee miidhamaa ture yeroo dheeraa kaasee mootummoonni adda addaa kun kan miidhan ammallee rakkoon achitti sammaatee kan jiru akkuma dhiyaarra jirutti jechuudha. Karaa kibbaas yoo fudhannee Mooyyaaleetti uummata kuma meeqatu godaane achitti rakkoon magaalaan Mooyyaalee rakkoo guddaa keessa galee naannoo sanatti hokkarri uumame dhiyeenya kanas akkasuma balaa wal fakkaataan uumame. Naannoo Gujii fi Geediyoo gidduuttis akkasuma karaa Afaarii fi karaa Walloos akkasuma rakkoon kuni iddoo hundumaa ture Oromiyaa keessa jechuudha. Amma gaa boodana riisentilii haalli baay'ee sukkanneessaan gara dhiyaatti uumameetu akkaataa amma obboleessi keenya Garbaabaan ibseettis akkaataatis ibsitetti haala hamaadhaan uummanni keenya buqqa'uun gidiraan irra ga'uun godaanuun du'uun inni kun hundumtu qabeenyaa dhabuun manca'uun kun hundumtuu irratti wal gahaa jira rakkoon kun jechuudha. Egaa rakkoolee naannoo Oromiyaa kanatu hiikamuu dadhabe. Maaliif hiikamuu dadhabanii? Caasaan amma jiru kunillee bulchiinsi geggeessi amma jiru kunillee Oromoof akka rakkoo isaa hiikutti tolfamee hin jiru. Hundeedhaan jijjiiramni bu'uuraa yoo ta'e malee rakkoon Oromoo hiikamuu hin danda'u jedhanii jaarmiyaaleen Oromoo akka adda bilisummaa Oromoofaas dabalatee dubbataa turanii hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, hubatoon, sabboononni Oromoos akkaataa adda addaatti himaa turanii. Kanaafiyyuu bu'uuraan hundeedhaan jijjiiramni sirnaa dhufee Oromoon waan isaa ta'u tokko kaawwatee akka sanaatti caasaan kunis xaliilee Itoophiyaa Oromoonis keessatti of argu yoo nan barbaada tokkummaan hin jiraadha jedhe caasaa federaalaa kanas fudhatee kan inni sirnaan keessatti of argu kan inni rakkoon isaa sirnaan keessatti furmaata argatu hundeedhaan yoo jijjiiramni kun hin taane tasuma rakkoon Oromoo hiikkachuuf hin taa'u hiikkachuufis hin jiru akkaataa ammaa kanatti jechuudha. Yoo kaane ijoo maal rakkoolee fiduu danda'a adeemsa ammaa kun ka jennu taanee waan xixiqqaa irraa tuquu barbaanne fakkeenyaaf inni jalqabaa rakkoon amma jiru kun gurmuu Oromoo xiqqeessaa jira. Numerical strengths baay'een Oromoon qaba jennu karaa adda addaatiin xiqqeessaa jira. Ka Oromoon ittiin dhaadhatu tokko keessaa inni lammaffaa immoo qabeenya. Oromoon ammas dinagdeedhaan qabeenyaan dadhabaa jira. Buqqa'uusaa kana wajjiniin investimentii dhabuu qabaa, qe'ee dhabuu qabaa, qabeenya dhaabbataa dhabuu qabaa, waan waggaa dheeraatti dhama'e waan dhabuu qaba jechuudha. Isa kana gargaaruuf mootummaan Oromiyaallee fi Oromoonni qabeenya qabanillee waan isaan waan biraaf oolchuu malanillee garanatti akka dhangala'u hin godha yoo hojiirra oolchaniif jechuudha mootummoonni kun sirnaan. Dinagdeedhaan dadhabuun hin jira. Humna nama keenya immoo gurmuusaa xiqqeessuun hin jira. Karaa biraa immoo ammas yoo fudhannee bu'aan siyaasaa ka warri farreen Oromoo ta'an irraa argatan jira. Unuma gidduutti tasgabbii dhowwachiisaa jira wanti kun. Oromoof Oromoo gidduutti immoo walitti galagaleetu Oromoof yaadee waa karoorsee waa hojjechuurra waa'ee buqqa'insa kana irratti Oromoonis hiriira nagaa akka ba'u, Oromoonis walirratti akkasuma akka inni haasa'uuf Oromoo kana attention isaa walitti galagalchanii kana gidduutti bu'aa argachuudhaafis taasifamaa jira. Inni kunis miidhaa tokkummaa keenya miidhuu kan nuti illee ilaaluu qabnudha jechuudha. Karaa biraa immoo jijjiirama jedhamee dhaadhatamaa jiru kana jijjiiramni jedhamee dhaadhatamaa jiru kan paartileen Oromoo ala jiranis dhufanii namoonni sabboontonni Oromoo baay'eenis amma ta'e tokko irratti hirmaannee jijjiirama goonadhanii mootummaa kana keessaa kanneen jijjiirama fedhan wajjiniin yookiin immoo fedhii qaban wajjiniin waa buusna jedhanii dhufan kunillee akka uummata keenyas dabalatee abdiin daandii jalqabame kanarraa dhibamee karaa kanarraa nu deemsu jedhamee abdiin irraa kutatamuuf firiin qabsoo keenya amma yoonaatti dhufellee immoo kan akka inni fakkaatuu fi nuun abdii kutachiisuudhaaf inni kunis miidhaa garbiraa kan irratti fidaa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee uummanni keenya waa karoorsee waa hojjetachuu akkuma hawaasaatti utuma mootummaan eegiin iyyuu namni waa karoorfatee akka naannootti waan hojjetatu hin qabaata jechuudha. Isa kanas dhiisee akka inni waa'ee kanaa irratti sammuun isaa qabamu kana keessatti immoo namoonni carraa biraa argatanii wanni Oromoo irratti tokkummaa Oromoo irratti badii dalagan kun warri immoo amma deemsu amma jiru kanallee gufachiisuu barbaadan carraa argatanii akka isaan immoo karaa biraadhaanii rakkoo biraa nutti fidanii waan kanaaf nu saaxila jechuudha. Isa kanaafiyyuu maalti ta'uu qaba? Maalti ta'uu qaba tattamaani? Isa jedhudha. Kanaafiyyuu walumaa galaa mufaasuun akka dhuunfaatti jaarmiyaan OPDO'n of keessatti qabus jira. Waliigala rakkoon akka impaayiraatti ilaallus jira. Rakkoon akka paartii Dimokiraataa Oromoo yookiin PADO
keessatti rakkoo isa keessatti ilaallu qabna. Rakkoo immoo akka impaayera Itoophiyaatti ilaallu qabna waan kana ilaalchisee jechuudha. Walumaa gala akka biyyattiitti. Kanaafiyyuu rakkoolee kana akkasittiin keessa isaaniitii rakkoo Oromoo hiikuudhaa fi Itoophiyaanis hin sirroofne paadaa OPDO'n kunis duraan jedhamu hin sirroofne jechuudha. Deebee immoo akkuma obboleessi koo Garbaabaanis jedhee iddoo tokko tokkottis immoo Oromooma kanayyuu jilbeenfachiisuuf harka laachisuu fi sabboonummaa Oromoonni kun sabboonummaa isaaniidhaan baay'een isaanii hubatoodhaa fincila adda addaa qindeessanii of geggeessaa jiru. Kanaafiyyuu mootummaa biyya geggeessaa jiru kun yoo isaan hin deeggarre eessa ga'uu akka isaan hin dandeenye isaan kanas qabachuudhaaf akkuma inni jedhe inni kunis achi keessatti gahee mataasaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa gala kana fakkaata. Ammoo maalidha furmaanni ta'uu isa jedhutti yeroo dhufnu irratti yoo ilaalle itti deebina isa kanatti jechuudha. So, obboleessa koo Garbaabaa amma inni teessee ilaalte amma gidduu kana karaa goda sanaatiin namoota ajjinaa isa hin turan. Warri Beneeshaangul warri Gumuz jechuudha. Dhalootaan jechaadha. Karaa goda sanaatiin karaa Najjoo kana karaa Manasibuu kana jaarsolii erganii namoota jaarsolii naannoo wajjin akka isaan haasa'aa jiranii oduun dhaga'amaa jira jechaadha. Maaliif nuti harka keessaan qabnu kan waan kana dudduuba goree godhaa jirudha qaama biraatu jira jedhanii kan godhan jechaadha. Maaliif warruma isaan keessaa warruma Gumuz sana keessaa kan durii yemas walitti funaananii hojjechiisuu danda'u jechaadha. Maaliif sabi sun waliin jiraataa ture jechaadha. Humni biraa akka jiru agarsiisa jechaadha wanti kun. Eeggadamma gara Orolimitti gara poolisoonni 17 yeroo ajjeefamanii uummanni naqamtee yeroo nagaa ba'aa jiru eenyutu akka ajjeesaa jiru haasa'aati ture. Mootummaadhumatu waraanuma mootummaatu poolisii sanatti kan dhukaaseyyuu isaanii kan jedhu oduun jira jechaadha karaa tokkoon. Maaltu ta'aa jira? Mootummaan dhuguma karaa tokko adda bilisummaa Oromoos bileen gochuu barbaadu adda bilisummaa Oromoo garaagarii jira jechuudha jechaadha. Dhugaansaa garuu kana keessa adda bilisummaa Oromoo kan jirreeti immoo karaa tokko haasa'ama. Mootummaan oduu kana beeku maaliif inni callisee waraana amma gidduu kana nafdatte waraanni karaa godaa karaa Dambidolloo akka sila kaastee jiru beekii keessaan dhaqanii waraana kaa'anii jiru karaa Haroo keessa dhaqanii kaa'anii jirutu namoonni komeen isaanii guddaan isaan kaasan iyyuu immoo adda bilisummaa Oromoo akkuma 1992 sana encircled gochuudhaaf itti marsaa jiru malee hojii isa hojjetamuun irra jiru dhiisaniitu isaan kanatti marsuu yaalu kan jedhan immoo yaaddoon jira jechaadha. Kan akkamitti ilaaltame? Dhugaa akkuma durasii kaasee dhimmichi dhimma intarestii siyaasaa OPDO'n Oromoo irratti gochuu feetedha. Karaa kanaan Oromoon akka waaqaatti akka na ilaalu akkan ani gaachana isaafii ta'etti akka haga na hubatutti afaan koo qabadheetaniin haa wawwaatu jettee kaalkuleeshinii ta'e jetteetti yaaddee waan OPDO'n gochaa jirtudha. Inni kun uummanni kun mootummaan nu haqa qabu, lammaan nu haqa qabu, abiyyi nu haqa qabu jechaa jira. Inni kun gaafa deddeebi'u acceptansiin OPDO'n achi keessatti gartuun lammaa kunis maalii kunis acceptansiin isaan uummata keessatti barbaachisummaan isaan uummata keessatti qaban daran akka jabaataa dhufuu fi hawaasni akkaataa kanaan jara kana akka gaachanaatti akka isaan laaluu fi ta'e jedhanii yaadanii kan godhanidha. Haa ta'uti garuu kun sirumaa uummata keessaatii isaan baasa. Uummanni kan inni jechaa jiru isuma dhugaa Waaqayyoo dubbachuuf. Qamadii fi garbuu naannoo Amaaraa dhaqanii ilaaluu moo uummata Oromoo mana keessatti qalamaa jiru dhaqanii rakkoosaa ilaaluu fi bira dhaabbachuutu dursa. Uummanni kunoo hedduudha maatii hedduu ta'uu buqqa'ee uummata kanaaf sharaan ergamee hin jiru, nyaanni ergamee hin jiru, zayinni ergamee hin jiru. Uummanni kun eenyurraatti gargaarsa mootummaan yoo karaa dabarsuun arge mijeessine mootummaan karaa itti gargaarsi maallaqni itti gargaaramee namoota kana qubsiisuun danda'amu yoo mijeessine mootummaan kun maaliin ta'e jedhee waan gochaa jirudha jechuudha. Haga ammaa uummata kana namni gargaarsa barbaadeef hin jiru. Namni maqaa isaaniitiin akkaawuntii baneellee maallaqa tokkotti ergee hin jiru. Namni zayitii liitira tokko nam tokkotti ergee hin jiru. Fayyaan isaanii maalirra akka jiru, nyaanni isaanii, dhugaatiin isaanii, manni yaalaa dubartii
dhufaatu jira, ijoollee xixiqqootu jira, waan isaan keessa jiran iyyuu hin beekaman namni bosona keessa jira. Nama bosona keessatti mana gatee maatii gatee qabeenya isaa midhaan isaa manni isaa irratti gubatee dhiistee ati garbuu fi qamadii mootummaa naannoo Amaaraa dhayxee daawwatta. Kana jechuun maali? Hammam akka jarri kun uummata Oromoof jibbinsa tuffii miti. Hammam akka jibbinsa qaban agarsiisa jechuudha. Oromoon kana beekuu qaba. Jarri kun Oromoo waggaa 27 ajjeesisaa, hiisisaa, reebsisaa turan. Tarii namoonni tokko itti hirkatanii deemuuf jaroota kana jajjabeessuuf faarsuun himan. Nama yoo bayeessa hojjete faarsuun bayeessa. Sirriidhas. Kan ta'u maludhas. Haa ta'uuti jarri kun otoo ilaalanii guyyaa tokkotti otoo dhaabsisuu danda'anii mootummaa naannoo Beenishaangul san gaafatanii waamanii gaafatanii mootummaan Beenishaangul sun sakuriitiinsa bulchiinsi poolisiin naannoo Beenishaangul keessa jiru waan jedheeru qaba. Nageenya mootummaa naannoo sanaa kan eegsisu itti gaafatamummaa federaalizimii keessatti waliin jiraachamaa kan jiru mootummaa Beenishaangulii miti. Ibsa baasee gabbayee dubbate bulchiinsichi gaafatame hin gaafatame. Isuma kanayyuu miidiyaan walaba ta'an akka isaan hin dabarsine iyyuu kaamsaa guddaatu ture. Uummanni kun gadi bahee dubbatee miidiyaa hannaan nu jalqabdanii jedhee miidiyaa gaafa qobachuu jalqabu. Miidiyaan tokko dhaqanii reefu gabaasuu jalqabu. Reefu jalqaban. Yoo kana gadi bahe miidiyaa dhumtuu akka wanticha hin ibsine gochaa turame. Inni kun maal inni mootummaan miidiyaa of harkaa qaba. Mootummaan bulchiinsa of harkaa qaba. Mootummaan caasaa nageenyaa fi caasaa poolisii of harkaa qaba. Mootummaan kana hunda of harkaa qabu gaaffiin uummata sanaa rakkoon uummata sanaa akka hawaasatti hin baane akka addunyaatti hin baane kan godhameef maal inni fedhiin bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa kan keessa jirudha jechuudha. Ofirraa qaaman beekamnetu wanta kana raawwachaa jira. Isa kanaaf hin jilbeeffannu ibsa ejjennoo daftara 10 barreessuun waa tokko bu'aan qabu. Ibsa ejjennootiin wanti deebi'u hin jiru. Kan isaan gochaa jiran erga mootummaan tokko biyya bulchaa jira ta'e qaamni hin beekamne eessaa dhufe biyya keessa akkaataa kanaan socho'u. Qaamni hin beekamne eessaa dhufe. Okay, makalaakiyaan ergamee miti. Makalaakiyaan ergame sun maaliif poolisii Oromiyaatti dhukaase? Warri qabaman harki isaanii kenname yoo akkamittiin miseensa raayyaa waraanaa ta'an? Raayyaa waraanaa kana achitti kan bobbaase eenyuun? Biyyichi bulchiinsa hin qabu. Erga namichi mootummaa naannoo Beenishaangul sun bulchuu hin dandeenye inni sun itti gaafatamuu hin qabu, dhiyaachuu hin qabu, seeratti dhiyaachuu hin qabu. Kanaaf maalinni jarri rachuu walii galanii ta'e jedhanii dantaa siyaasa isaanii fi Ihaadigii raa'ii isaanii itti fufsiisuuf waa filannoo dhiise. Akkuma Ihaadig himaammanni Ihaadig lafarra jiraatudha kan wanti barbaadamu. Jijjiirama kana Ihaadigtu fide malee sabni hawaasni biraa waan godheeru hin qabu. Dubbiin bu'aa qabsoo wal saammachuu fi sana keessatti fedhii ofii eeggatanii deemuudha. Kan Oromoo gadi ukkaamsaniif dhimmi Oromoo akka oliin kaane kan isaan gochaa jiran ta'ee jedhanii itti yaadanii fedha siyaasaa keessaa waan qabaniif. Otoo kana hin qaban ta'e namicha mootummaa naannoo Beenishaangul bulchaa jiru kan seeratti dhiyeessanii yookaan maaltu ta'aa jira. Kana maaf to'achuu dadhabe. Mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa mataasaa erga bulchuu dadhabe. Itti gaafatamaan bulchiinsa poolisii Oromiyaa itti gaafatamaan dhimma nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa jarri kun gaafatamuu qabu. Jarri kun achi keessatti qaamni hin beekamne akkaataa kamiin akka socho'u maaliif callisan? Maaf dubbachuu dadhaban? Maaf to'achuu dadhaban? Amma dhuguma nama 50 nama 60 ta'ee matarayyasii fi diishqaa qabatee dhufee hawaasa jeequ to'achuu dadhabee mootummaa. Dhugaa inni waraana adda bilisummaa Oromoo to'achuudhaaf gadi bobba'e sun isaan kana to'achuu maaf dadhabe? Innu maaliif immoo poolisii Oromiyaatti deebisee dhukaase? Kana ragaa qabatamaa hawaasni kan inni dubbachaa jiru miidiyaa addunyaa irrattis kan hawaasni kun dubbachaa jirudha. Qaamaan achitti bilbilamee akkaataa kana keessa jirra jedhanii viidiyoodhaanis kan darbaa jirudha jechuudha. Ta'ee jedhanii Oromoo gadi qabuudhaaf ta'ee jedhanii Oromoon akka oliin kaane keessattuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti OPDO'n kanaa booda expire taayitaatti dhufuu haa turu Oromiyaa keessa ija ol qabatee sadarkaa hin deemnerra waan ga'eef abdii kutannaa fi waan gochaa jiruu fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoo warra ta'an keessattuu sodaa ABO fi sodaa ofiisiirraa qabamuun
uummata Oromoo kana asiif achi jeejeequ isa kanarratti fuulleeffatanii waan gochaa jiran natti fakkaata. Maaliif akka Oromiyaa keessatti dhaaboleen ciccimoon deeggaraa ciccimoo qaban adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo. Isaan kana taphaa ala gochuun uummanni jeequmsa keessa akka turu, uummanni aarii keessa akka turu, kana keessatti nagaa tasgabbeessuu maali jechuun waan filannoo yeroo biraatti itti dhumne. Ta'ee jedhanii itti yaadameetu godhamaa jira wanti kun. Kanaaf uummanni keenyi gama isaa danda'ameen waan harkaa qabu harkatti qabachaa, waan dhabe immoo ofirraa faccifachaa, isa duubaan itti qophaa'aa jirus, Tigireenis itti qophaa'aa jira, Amaarris itti qophaa'aa jira, Sumaaleenis gama isaatiin itti qophaa'aa jira. Kana uummanni keenyi waan ilkaan baasee itti qophaa'ee deemaa jiru kana ofirraa dhaabsisuu daran istiroongi ta'ee waan qabuun ofirraatii waan qabuun socho'uu qaba. Yeroo akkas jedhu hawaasni keenyi kan inni kana dura tasgabbii fi obsaan jiraachaa ture deemaa ture akka jirutti ta'e saba isa gidduu jiru kabajaa kan Oromiyaa keessatti nagaan jiru kan isaan faana jiraatu kabajee nageenya isaanii daran eegee jiraachaa warra dhufee isa dha'uudhaaf warra mootummaa bulchuu dabalatee jechuudha. Waraana mootummaa hawaasa akka ajjeesuuf gadi ergame dabalatee jechuudha. Isaan kana waan danda'een ofirraa qolachaa mirgaa fi bilisummaa isaaf falmachuu gara fuulduraatti nageenyaan biyyattii sana keessatti federaalizimii sana akkaataa itti jabeessanii deeman irratti hojjechaa deemuu isa kanatu akka furmaataattis natti mul'ata. Baay'ee gaariidha. Obbo Darajjee amma innaa ilaalte viidiyoo qofaas miti amma innaa teessee ilaalte dhugaasuuf innaa ta'ee uummati naannoo sanaa yeroo buqqa'u rakkoon ammanaa yeroo gadi ba'u. Dhaabolee 14tu jiruudha dhaabi siyaasa Oromoo. Adda bilisummaa fi Oromoodhaa fi ODP dabalatee jechaadha. Dhaabolee 14 kana keessaati kanii waan kana irratti sirrii miti jedhee ibsa yeroo garaagarii naqa lamaan sadan tokko baasee mootummaa Itoophiyaa wajjin dhiibbaa gochuudhaa fi carraaqii gochaa ture adda bilisummaa Oromooti. Feerii ta'uudhaa fi ODPnis immoo ibsa isaanii hojiirraa oolchanii sadii saniis dheengadda teenyee hojii ibsa wayii baasanii gochaadha waa'ee kanaa ilaalchisanii. Dhaaboleen siyaasaa kan biraan meerreessa jiru. Jiru dhuguma dhaaboleen siyaasaa baay'een isaanii. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo jiru. Waa'ee kana waa'een Oromoo isaanii dhibu immoo waa'ee gara aangootti karaa uffatanii gadi ba'uudhaatti dhaaba Oromoo ta'u immoo waa'een Oromoo maaliif atilis gaduma ba'anii ibsa tokkollee geechuu mootummaa Oromiyaa irratti dhiibbaa gochuu uummata akka dhaga'u gochuun maaliif amma kana isaan rakkisaa ta'e mootummaa Itoophiyaa wajjin hojjechuun saba keetiif dubbattee dhiibbaa gochuu akka ittiin goonis godhamoo maali jireenyi isaanii maa inni reedda jirra jedhaniiti akkamitti ilaaltanii kan. Gaarii sana dura xiqqoo waa jedheen isa kanatti darbuu barbaada. Walumaa gala haala amma jiru kana keessatti waan Buleeskoo Garbaaban jedharratti waa jedheen gaaffii isa tamma na gaafatetti deebi'a. Kan miidhamu haala amma jiru amma deemaa jiru kana keessatti miidhamaan inni guddaan uummata Oromoo akka ta'e beekna. Akka uummataatti uummata Oromoo miidhaan guddaan gahaa jirus miidhamaan inni guddaan viktimiin jechuudha uummata Oromooti. Itti aansee miidhaa fakkaatuyyuu malee haala siyaasaan yoo ilaalle haalli amma ta'aa jiru kuni mootummaa federaalaas mootummaa OPDOllee baay'ee kuffiisaa baay'ee ajjeesaati kan inni jiru. Maaliif tokko uummanni jibbaa jira. Uummanni kun harka laatatu hin taane isaan jibba. Jibbinsa isaan irratti hammeessa, irratti hadheessa. Deebiillee immoo itti aansuudhaan akka jijjiiramni amma deemaa isaan jiran jijjiiramni isaan jedhan kunillee bu'aa hin finneefitti uummanni akka abdii kutatu taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa gala miidhaansaa uummata keenya qofatu hin taane jaarmiyaalee kanarratti akka federaalaattis akka naannoottis OPDOf jechuudha. Induma isaanii irratti miidhaa guddaa fidaa jira jechuudha. Miidhaansaa uummata biraa fudhatama dhabuun,
uummata bira amantaa uummanni irraa dhabuun tiraastii uummataa luus gochuun kee kun sooshaal kaapitaaliidha. Uummataaf waa hojjetta, uummata keessatti waa hojjetta. Maddi dinagdee kee, maddi humna namaa, maddi odeeffannoo kee uummata. Uummata luus goote jechuun atu akka jaarmiyaatti caasaa hin qabdu ittiin hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Uummanni kun egaa filannoof deemtoota yoo waa biraan hojjetta ta'e nagaasaa yoo hin eegsisne piraayoritiin nageenyadha waan ta'eef amma nagaasaa hin eegsisnetti waan biraa darbee naa godha kan jedhu amantaa sirraa qabu. Kanaaf iyyuu kasaaraa guddaan isaanirrayyuu jira. Uummata Oromoo miidhamuu qofa miti jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo fa'aa kafaa'oo fa'aa warra jennu kan ammoo isa kaleessa darbe caalaa isaanitti ulfaatu inni isaan amma keessa jiran isaanitti. Qabsoo hadhaawaa uummata isaanii wajjin hin jaarmiyaalee dabarsan keessaa tokko waan ta'aniif amma kanaan dura darbe itti ulfaatu waan ta'eef karaa adda addaa madda bilisummaa Oromoo irrattis qabsaa'anis dhiibbaa goonas jedhan achinis deeman amma kanaan dura godhame biyyoota ollaas irratti bitanii biyya keessatti bitanii badeera jedhanii waa hedduu godhanii wanni uummataa keessaa balleessuu hin dandeenye adda bilisummaa Oromoos balleessuu hin danda'ani amma kanaan duraas hin ulfaatu adda bilisummaa Oromoodhaaf shaakala guddaa waan qabuuf an sodaa hin qabu isaanumaaf hin sodaa qabaan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa maaliif kan isaan irra dhaabbatanii koranii uummata keenya. Uummata keenyatu kiiloo 4 keessatti muummicha ministeeraas tiksee jira. Lammaafaas haa ta'u warra tiim lammaas immoo kan akka kanaatti qabee jiru uummata keenyadha. Kan achiin isaan geessu uummata keenyadha. Uummanni kun jalaa bu'ee jennaan hundi isaaniiyyuu iddoon hin jiru. Kanaafiyyuu miidhaan isaaniifillee yoo keessa deemanii ni ilaalle ni jira. Itti aansuudhaan waa'ee jaarmiyaalee siyaasaa kanneen biraa maaf afaan qabatanii ibsa maaliif hin baasanii yookiin immoo waan danda'an tokko maaf uummata kana bira dhaabbachuudhaaf hin godhan inni jedhu kun genuine concern gaaffii sirnaadha. Kakaasta ijoo dubbii ijoodha jechuu kooti. Isa jalqabaa OPDO'n yookiin PADAO'n paartiin Dimokiraataa Oromoo ibsa ejjennoo baase. Anammanii isaanirraa ibsa ejjennoo baasuun miti kan eegamu. Ibsa ejjennoo baasuun kan eegamu jaarmiyaalee kanneen biroo of harkaa humna gahaa hin qabne uummata kanaaf waa gochuu hin dandeenye. Innoo loltuun harka isaatii, qabeenyaan biyya kana harka isaatii, biyyi kun harka isaatii, biyyoota ollaa dippiloomaasiin maal maqaa biyya kanaadha waa hedduu hojjetaa jiru. Locally, regionally, internationally, waa hedduun opportunity yoo carraan biyyattii sanoo isaan harka jira warra geggeessu harka. OPDO'n immoo akka naannoon Oromiyaa isaan harka jira. Federaala keessatti soo bakka qabdi paarlaamaa maadha ibsa ejjennoon isaanirraa maal anafaa sirraafaa koomunitii irraa eegama ibsa ejjennoo malee jaarmiyaa biyya geggeessu tokko ibsa ejjennoo baasuudhaan uummataaf waan fayyadu tokko hin qabu. Dawaan ta'u sabuqqaa'ee fi nyaatan ta'u yookiin immoo manan ta'uuf jechuudha. Ibsa ejjennoo isaanii kun waan hojjetan hojiirra oolchanii argisiisuudha uummata eeganii jechuudha. Paartileen biraa immoo akka jaarmiyaa siyaasaatti silumayyuu ammani 14-15 isa jedhu kana yeroo organizationii yookiin paartii yookiin jaarmiyaa tokko idiffaa hin goonu hiika mataasaa qaba. Akka saayinsii siyaasaatti jechuudha. Gurmuun jiraachuu danda'u baay'inaanii jaarmiyaa siyaasaa yoo jenne immoo xiqqaa ta'uu danda'a yoo akka sirnaan hiikatti kennine. Haa ta'u garuu gurmuun sun hundumtuu haa ta'u paartiin isaa ta'anii Oromoof dhaabbatanii nam-tokkeen isaa jiraatu. Ammoo Oromoodhaaf dhaabbanni Oromoof hojjenna jedhan Oromoof qabsaas turre seenaa akkasiis qabna edda jedhanii immoo yeroo dhimma Oromoo dantaan Oromoo tuqamutti immoo waa jechuuf waa gochuun irraa barbaachisa. Maaliif Oromoo waan ta'aniif isaanumatti tuqamaas jira waan ta'eef isaaf dhaabbannes waan jedhaniif jechuudha. Siriidhumadha gochuun isaanitti ture. Maaliif hin goone warri hin godhiin fakkeenyaaf yoo ODF fa'aa fudhanne PADAO yookiin immoo OPDO wajjin walii galaa jiru. Kanneen biraas immoo akkasuma hooggantoota isaaniidhaa fi aangoon kennameera. Karaa PADAO yookiin OPDO walakkaa isaaniif aangoon kennameera. Aktivistoota keenyas dabalatee. Isa kanaaf jecha immoo gara mootummaa biyyicha geggeessaa jiru keessuma naannoo Oromiyaa geggeessaa jirutti cillaaqfatanii waan jiranii fi isaanirraa yaada adda ta'e hin qabaatan. Kanaaf yaada addaa kana argachuu dandeessu ibsa ejjennoonis haa ta'u waan danda'an tokko waa jechuu kan danda'anii adda bilisummaa Oromoodhaa fi KFO'dha jechuudha. KFO'nis immoo hanga kaleessaa sanaa uummataaf wawwaataa hin jiru. Isa kana immoo uummanni gaafa bobbaa ta'an irratti obbo Baqqalaafaas dabalatee itti dubbataa turanii
geggeessaa miidiyaa OMNs dabalatee uummanni keenya itti dubbataa ture akka kaleessaa miti uummataaf dhaabbataa jirtanii ka'aan jirtan jedhanii itti dubbataa turanii akka gaaffittis gaafataa turan waan ta'eef isa kana uummatumti suni isiniif hojjenna warreedhanuu chaalenjii godhaa waan tureef keessa deebi'uu hin barbaadu. So kanaaf miidiyaalee Oromoo sabaa hima Oromoo isaa ta'anii paartilee siyaasa Oromoo isaa ta'anii akka barbaachisu sanatti uummata keenya wajjin dhaabbatanii waan ta'uu qabu hamayyeessanii dafanii shaffisaanii gahee isaan irraa eegamu bahaa hin jiranii. Moor kun immoo maa inni dhiibbaa yookiin impaaktiidhuma karaa paartii biyya bulchuu kana OPDO jiruun moor isaaf dursa kennuurra waan uummataaf dursa kennuu dhiisuurra paartii sanaaf dursa kennuudhaan isa dhaga'uuf isa tumsuu dursa kennan jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo immoo kaleessas ni beektu dhalata isaa ni beektu dhaaba walabaa rakkoon uummata Oromoo dhalche akka sanaattis taliigamee as ga'e waan fedhe keessattis hadhaa jiru keessattis immoo yaada isaa ibsataa kan dhufe yeroo gabbatettis yeroo huqqatettis kanaafiyyuu arras akkasumatti jira waan ta'eef isa kanaadha kanaafuu waan itti yaadamuu qabudha kuni. So kanaaf walumaa galatti uummanni Oromoo dhimma isaadhaaf of malee fira akka hin qabne si galamiti of malee har'allee qabsoo masaa kaleessa ittiin jijjiirama fide kana jabeeffatee itti fufuudha filannoon ni qabu malee paartiin kun jijjiirama naa fida isa jedhuun biyya bulchuurraas taa'ee eeguun suni uummata kaleessa inni harka qabee waa hedduu barsiisee akka ollaatti waa hedduu aadaa isaa keessaallee kennee fi lafa isaarraas akka kanaatti wajjin infiroomee waliin jiraataa ture. Kan Oromoo irraallee waa hedduu ollummaa isaarraa baratee Oromoollee galateeffatee jireenya isaa keessatti jiraataa ture. Uummata xixiqqaa gurmuudhaanillee aadaadhaanillee amma Oromoo hin geenye isaan kanatu Oromoo miidhaa jira jechuudha. Kanammoo maal ibsaa jira fakkeenyaaf yoo fudhatte kun isaanuma mootummaa biyya bulchaa jiru kanaafuu Oromooni biyya Itoophiyaa yookiin impaayera Itoophiyaa bulchuu haa turu naannoo isaa tasgabeessuu hin danda'u naannoo isaa bulchuu hin danda'u kan jedhutti ilaalcha sanatti geessa isaaniifuu miidhaa guddaa qaba isaan irratti imeejiin kun jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa gala kana fakkaataa jabaachuudha uummata keenyarraa kan eegamu karaa danda'ameen qabsoo isaa finiinsuu waan danda'ameen akkuma kaleessaa sana mirga isaaf mormachuun isa ijoof sabuuraati jechuudha. Baay'ee gaarii gaabboleessa galatoomii. Bogarbaaba innaa teessee ilaalte amma gabaabsi qabsoo Oromoon akka kanatti baay'isee ijoolleen qeerroon Oromootti wareegamtee yeroo isheen jettu kana gadi ba'anii sirna gadaa labsuu Oromoon gaanfa Afrikaa bulcha jechuu nuti tokko jechuu Itoophiyaa ijaarree sanatti ta'ee jedhanii waan meeqa odeessaa turan jechaadha. Tooftaan sun hundumtuu amma inni har'a teessee asii achi ilaalte waan isaan kaleessa haasaa turanii har'a waa'ee Oromoo yeroo isaan kaasanii haasa'anii jiru. Bakkuma tokkotti ani Dr. Abiy waa'ee Oromoo waanuma tokko lafaa kaasee haasa'uu dhaga'ee hin beeku. Dur waa'ee sirna gadaa baay'ee labsa ture. Amma waa'een sirna gadaa afaan isaa keessaa bahee hin beeku. Obbo Lammaatis hin naate. Ittiin bulchuudhaaf iyyuu uummati yeroo inni buqqa'u uummata bira dhaqaa jiran. Isa beela baasaa jiran. Yeroon taa'ee ilaalu gabaabsiidhuma wanti isaan yeroo sana gochaa turan qabsoo Oromoo yeroo sana ta'aa ture sana laamshessuudhaaf irra deebi'een jira. Laamshessuudhaafiti maqaa Oromoo dubbachaa waan gadi ba'anii har'a immoo gara Itoophiyaawwanizimiitti achi deebi'an fakkaata. Kana uummata Oromoo mee akkamitti ilaaluu qaba jettee yaadamee gabaabsi? Dhugaa duruma kan nuti wawwaachaa turree fi kan nuti odeessaa turre jara kana qabsoon bilisummaa Oromoo fi sochiin uummata Oromoo gurra micciiree harka micciiree gara isaan waan Oromootti dubbatanii lafa dhukkubbii Oromoo lafa madaa Oromoo hooqanii Oromoon akka isaan dhaggeeffatu yaalii godhaniiru. Isa kana kan isaan dirqisiise qabsoo uummatichi kutannoodhaan of duuba deebi'uu waan jedhamu kan uf keessaa hin qabne kutannoodhaan uummanni Oromoo fi hawaasni Oromoo gadi ba'ee ijoollee isaa hiriirsee qabsoo isaa finiinsuuf iddoo kanaan ga'ee jarri kun kana keessaa ba'anii Oromoo jedhanii deemaniiru. Akkuma dura kaase isa kana wajjin wal qabatee kan isaan barbaadanii yoo danda'ame
Itoophiyaa kana warra Ihaadig sanas akka isaan hin tuqamne kan balleesses akka hin tuqamne hundumtuu inni dhiigses irra dibiidhuma wayiitiin dhiifama maaliitiin fafakkeessaadhaan akka wal bira darbee walii jiraatu garuu raa'iin Ihaadig sun immoo raa'iin Mallas immoo akka itti fufudha yaanni isaan calaqqisiisaa turanii kan isaan itti bobba'anii haga ammaatti mul'atanillee sana. Abiyyi irraas ka'ee yeroon dubbadhu Abiyyi Oromoo keessaan dhaladhe ofiin jecha seenaa Oromootaa maqaa dhaachaa otoo hin taane seenaa gabroonfataa nama qeebbaasaatti dhufee lafarraa fudhatee gabbaarii godhee ciisanyaa godhee isa Oromoo dararee reebee ajjeesisee Oromummaa fi Oromiyaa lafarraa balleesse jechuma isaayyuu maqaa Oromoo geeddare lafa Oromoo geeddare itti fakkeenya godhatee ka'e Minilikiin. Kanarraa ka'a. Abiyyi immoo Lammaan immoo gaafa ka'u Itoophiyaa suusii godhatee ka'e. Amma gaaddoo kana rakkoo guddaan. Abiyyi seenaa Minilikiitiin faaruu jalqabee ka'e. Gaafuma sana Maggonaa Tsafaatti uffisanii warri Amaaraa dibbeetti reeban, nagaariitatti reeban. Lammaanis immoo suusii Itoophiyaatiin ka'e. Kanuma ta'uusaa Maggonaa Tsafaatti uffisanii isattis nagaariita reeban. Isa har'aa kan ammoo Dabra Birhaanitti wanti uffifamee miidiyaa irratti wanta argaa jirru kanadha jechuudha. Amma jarri kun maal ta'anii Itoophiyaan kuni Oromoo fi Oromummaa balleessaa biyya ijaaramte. Oromoof Oromiyaan immoo gaafa deebi'ee ijaaramu gaafa of ta'u uummanni Oromoo gaafa of ta'u intarestii Itoophiyaatu qaba. Isa kana araarsanii deemuu hin dandeenye jedha. Mammaaksa tokko jira dhiifama miidiyaa irratti mammaaksa kun mammaakamuu dhiisuu ni mala garuu hawaasuma Oromoo keessatti waan mammaakamuu kan kaasa. Of jaalachiisa sanyoo kormammuu dhiigdu wajjiniin ciiftii waliin ciiftii jedha. Of jaalachiisuudhaaf kormammuu dhiiguu waliin ciisu jechuudha. Kun absolutely dogoggora waan ta'e jechuudha. Digalee kana maaliifan sii kaasa? Uummanni Oromoo Beenishaangul irraatti reebamee rasaasaan tumamee maatiin tokko namni 10 iddoo tokkotti qalameetu inni kaan lubbuu baafatee inni kaan qullaa inni kaan waan shamizii fudhatu iyyuu dhabee manni gubatee bahe. Mootummaa naannoo Amaaraatiif immoo birrii miliyoonaatiin aramaa balleessaa jedhanii kennu. Maal jetta gaa kana? Uummata kanaaf zayitii liitirii tokko gadi hin ergamne. Uummata keessaa dhalatanii Lammaa Magarsaa Wallaggaa Bahaa achumatti naannoo Naqamteetti dhalatee guddate. Uummanni amma Beenishaangul dhufee isaaniin ari'aa jiru ajjeesaa jiru kana uummatuma Lammaan keessatti dhalatee guddate kana. Gartee isaan kun birrii miliyoonni gara biraatti deema. Mootummaan naannoo Amaaraa birrii miliyoona 10 meeqa isaatti deeggaruuf baajeta baasa. Kan keenyi immoo gowwaan kan keenyi immoo mootummaa naannoo Amaaraa aramaa gargaaru otoo obbolaansaa beelaanii otoo maatiinsaa beelaanii Mooyyalee irraa kan 1000 buqqa'ee Harargee irraa kan 1000 buqqa'ee lixa Oromiyaa irraa kan 1000 buqqa'ee otoo jiruuti birrii miliyoonaan aramaatti erga. Gartee hammam akka nama dhukkubu jechuudha. Hammam wanti kun akka nama dhukkubu. Jarri hin jiran iyyuu isaan daansii Itoophiyaatti iskistaa Itoophiyaatti jiru. Iskistaan Itoophiyaa immoo ragada Oromoo faana hin taatu yoo wal sirreessanii sirna dimokiraasii fi sirna dhugaadhaan akkaataa haqa jiru wal bira jiraatanii waliin sirreeffatanii hin jiraannetti iskistaan Itoophiyaa fi raganni Oromiyaa walitti ta'uu hin danda'u. Isa kana akka inni walitti ta'u akka inni waliin jiraatu gochuudhaaf heeraaf seera qajeelchanii walqixxummaadhaan jiraachisuutu murteessaadha. Okay. Baay'ee galatoomi. Kanaaf Oromoon ilaallachaa sirbaan jedhan yeroo hundaa Oromoodhaan. Wanti amma jirtan nam tokkee fi nam lamaan gootota jedhanii namoonni tokko ol kaasanii faarsuu danda'u. Oromoon kan waliin wareegame nama tokko nama lama nama fuudhee
gaarii qabsoo Oromoo nama fuudhee hayyallaatti darbachuudhaaf deemuun hoogganamuu hin danda'u. Yoo danda'an ufaa sirreessan ufaa deebisan. Sana laalaa faana haa deemu. Kanaaf ilaallachaa sirbiya uummata Oromoo. Gowwaa lama darbatu jedhanii lama darbatamuun sirrii miti. Of eeggannoodhaan wanta amma jiru kana xiinxala sirrii ta'ee fi hordoffii halkanii guyyaa ta'een itti deemuu qaba hawaasni keenya. Keessattuu beektonni Oromoo. Beektonni Oromoo kanuman jedha yeroodhaaf. Baay'ee gaarii obboleessa kee galatoomii. Obbo Darajjee amma inni ilaaltee dhaaboleen siyaasaa lama gidduu kana walii galaniiru baay'ee gaariidha. Dhaaboleen siyaasaa walii galuuni ODPdhaa fi ADO'n kan jaalaleenchoodhaan hoogganamu jechaadha. Walii galuu isaanii agarsiisaniiru. Dhaabi siyaasaa kaambii lamatti galuudhaaf walii galuun isaanii suni Oromoodhaaf bu'aa qabaa jechaadha. Gaariidha. Yeroo teessee ilaaltu garuu maqaa biraa fudhatanii dhufu immoo warri ADO'n sun warri jaalaleenchoodhaan gaggeeffamaa turan immoo dhaqanii OPDO ta'aniitu maqaa OPDO waamamu immoo akeeki isaanii akkamittiin waliin deema. OPDO'n ajandaa Oromoodhaaf qabdu amma kanatti wanti ammammaatti beekamu sirriitti beekamu jiru ajandaa Itoophiyaa malee. Kana akkamitti ilaaltame gabaabsinu? Gaaruma Obbo Solomoon akkuma atuu kaaste paartiin adda addaa maqaa saba kanaaf nan qabsaa jedhu yookiin jaarmiyaan adda addaa bakka adda addaa dhaabbatee jiru walitti dhufee akka walootti gamtoomuun tokko ta'uun bu'aadha Oromoof jechuudha. Maaliif jaarmiyaaleen Oromoo adda adda ta'uun uummata Oromoo keessattis adda addummaa qabaachuun impaaktii yookiin miidhaa qabu hin qabaata. Oromoon paartii adda addaa qabaachuun bu'aan qabu jechuu otoo hin taane yooma isaanummaan ta'e miidhaa hin qabaata. Yoo obbolummaadhaan wal hubatee immoo waliin deeme bu'aa hin qabaata. Haa ta'u akkaataa adda addaattu gurmuu adda addaa keessa kan jiru immoo walitti dhufuun caalaatti bu'aa qaba. Oromoodhaaf jechuudha akkuma ati jette. Haa ta'u garuu waan maqaa isaanii itti otoo hin darbiin dura akkamittiin waliin ta'uu danda'u, akkamittiin wal simatee waliin deemuu danda'a jaarmiyaan kun kan jedhu xiqqoo tuttuquun barbaada. Uumama isaanii irraa yoo ilaalle jaarmiyaan kun jaarmiyaa uumamaan adda addaa akka itti dhalataniif akka itti uumaman irraa jechuudha. Deemee sagantaa isaanii keessattis wanta wal fakkaatu hin qabu. Haa ta'u garuu waa'ee Itoophiyummaa irratti immoo akkaataa fuulduratti Itoophiyaan jiraattu irratti yaada wal fakkaataa qabaatan malee akkaataa dhufiinsa Itoophiyaa irratti immoo adda addummaa yaadaa hin argama jechuudha. Yeroo hubannu irratti fakkeenyaaf yoo fudhanne Dr. Abiy fa'aa akka isaanitti Itoophiyaa jechuun waggoota kumaatamaaf seenaa kan qabdu naannoo sana kan turte kan jedhani warri Habashaa kun kan isaanii namoonni dabtaraa isaaniis haa ta'u warri immoo yaada baay'aasdi ta'een namoonni biyya alaa kun barreessan isa kanaan walitti qabsiisanii yesinti shaamet taarik yookiin immoo seenaa waggoota kuma meeqaasa jedhu waggaa 3,000 ol isa jedhu sana isa kanaan walitti qabsiisa. Amma inni yeroo adda addaa yeroo haasa'aa ture keessatti yeroo argaa turretti yeroo waa'ee aartii Itoophiyaa haasa'utti yeroo waa'ee seenaa Itoophiyaa haasa'utti kan hundumaa yeroo haasa'utti jechuudha. Gaa inni paartii Dimokiraatawaa Oromoo yookiin immoo OPDO keessaati akka maqaa duriitti kan inni dhufe. Obbo Lammaan taanaan yeroo inni itti Oromoon waggaa dhiyoo asitti gabroome jedhees haasa'u baay'een dhageenya. Haa ta'u waa'ee Itoophiyaa kana innis jabeessee haasa'a. Yoo ilaalle egaa Itoophiyaa kana kan darbite akkamitti ilaalu kan jedhu irratti jarri kun yaada addummaa qabaachuu danda'u warra Adaawoo yookiin Dimokiraataa Oromoo wajjin maaliif warri geggeessaa turan akka Obbo Leencoo fa'aa fi kanneen kana fakkaatanii waggaa 150 asitti akka Oromoon gabroomee Itoophiyaa keessatti hammatamee akkasitti sunummoo koloniin akka tureetti akka kanaatiin diffaayin godhaniitu isa kanaan kan isaan deemaa turanii adda bilisummaa Oromoo keessas turanii achirraa edda ba'aniis immoo waa'ee hundeeffama Itoophiyaa irratti yaadi isaanii hin jijjiiramne waggaa 150 seenaa akka isheen qabdutti akkasitti kaa'u jechuudha. Isaanis
So ka'umsi isaanii garagara amma gaawaa Itoophiyaa ilaalchisee jarri kuni akka isaan itti Itoophiyaa darbite kanas diffaayin inni darbe kun immoo isa fuulduraafis ta'e isaarraaf immoo bu'uuradha ammas jechuudha waliin waa hojjechuudhaaf inni kun qabxii tokkodha karaa biraa immoo seenaa adda addaa keessatti qabsaanii as ga'an jarri kuni paadaawoo yookiin paartiin dimokiraataa Oromoo OPDO'n paartiin biraa tokko kan ijaaredha TPLF ijaare masaanummaa adda bilisummaa Oromoo irraan ijaaramanii akka sanaatti dhufee achi booda sadarkaa ammaa qabsoo Oromoon cimsatee qabsaa'onni Oromoo karaa adda addaa godhan qeerroos dabalatee jaarmiyaaleen Oromoo sabboonoonis yeroo itti qabsoo kana bu'aa gurguddaatti argamsiisan isa yeroo sanas dabalatee siyaasiis qabsoo sochiisaan godhan dabalatee stakeholderiin qabsoo kana jijjiiramanni fideen achi booda OPDO'n maqaa isaas jijjiirratee adeemsa isaas waan baay'ee kanas immoo fooyyeffachuutti dhufee jira. Haa ta'u garuu akkaataa qabsoo kana keessatti darbee dhufee isteejii amma ga'ee jiru irratti evolutionii amma ga'ee jiru irra ga'e kana seenaan qabsoo isaanis garaagara muuxannoon qabsoo isaanis garaagara. Amma yeroo teessee ilaaltu jaallee amma waa'ee maqaatti sii dhufuuf. EPRDF jalatti hojjetu moo TPL jedhamanii waamamanii isaan ijiin hojjetu moo warra kaleessa ololaa turan uummata Oromoo miliyoona meeqaan kan fitan kuma meeqaan kan ajjeesan biyyaa baasan TPL fi EPRDF hojjechuudhaaf adeemu moo anaan galle asaamsi isaanii gaasuuf. Isatti dhufaan jira. So kanaafiyyuu maa inni kana yeroo ilaallu akkamittiin egaa maqaa maal fudhatu akkamitti waliin hojjetu maal waliin hojjetu akkuma tamma jette kana garamitti deemama isa jedhu yeroo ilaallu isa hundeedhaan kanneen sana tuttuquun barbaachisaa ta'ee waan argamu sana tuttuqne. Egaa amma waa'ee maqaatti yeroo dhufnu maqaani waan isaan irraatti walii galanti ta'a. Akkuma beennuttu maqaan waan isaan irratti walii galanii waan isaan immoo kanadha. Paadaawoo mataana yookiin paartii dimokiraataa Oromoo mataana yoo kan jedhanis ta'e akkaataa warri adaawoo filatan sana akkaataa isaan kunis wajjin walii galan ta'a. Yoommoo waan lamaan keenya hammatu maqaa haaraa uummannas jedhanii inni kuni akkaataa isaan itti walii galan diteeyiliin pirootokoolii sun maalidha isa jedhudha. Garuu akka argaa jirrutti jijjiiramni karaa paadaawoo yookiin paartii dimokiraataa Oromoo wanti maqaa jijjiirratu fakkaatu argamaa hin jiru amman argee hubadhe kana keessatti tariigaa sanuma jalatti galuu maluu ka jedhu oopshinii jalqabaa ta'uu danda'a. Ni lammaffaa immoo maqaa biraa maqaa fooyyessuuf hunda isaanii hammachuu danda'u. Isaan kana qofas ta'uu dhiisu mala paartileen biraas dhufuu jiraachuu malu warri paartiidhaaf jedhan gurmuun xixiqqaan ati sila 14 jettes asuma deemaa dhufuu danda'u ta'a. Garanatti akkaataa adeemsa isaaniitti garanatti dhufuu danda'u ta'a. Isa kanaafiyyuu inni kun maqaan kun potentially karoora paartiin dimokiraataa Oromoo harkaa qabuu fi kanneen jaarmiyaaleen Oromoon kanneen biraa adeemsi isaanii garamitti isa jedhu sana irratti hundaa'anii maqaa filachuu danda'u ta'a. Oorisuma kanasuma bahee jiru kana jalatti hammatamuu danda'u ta'a. Inni kun kan isaan irratti wal hubataniif walii galanidha ta'a jechuudha. Dhaqamee garuu EPRDF jala galamaa moo akkam ta'ama inni jedhamu inni kun filannoo hin qaban. Filannoo hin qaban maaliif ree? Amma paartiin dimokiraataa Oromoo achi jalaa bahutti of baasutti jarri kuni waan godhan hin qaban. Baasu bahuu immoo hin danda'u. Sana bahee immoo biyya bushuu hin danda'u jechuudha. Biyya kan inni bushaa jiru kooluushinii qabaateeti paartii 5 wajjiniin amma isaan EPRDF jedhanii jiran jechuudha. Kanaafiyyuu akkan argutti immoo yeroo itti of jijjiiree immoo isaan kana gurmuu xixiqqaa kanaaf jedhee achi jalaa bahurras immoo isteejii sanarra hin geenye paadaawoo waan ta'eef akka yaadaatti isuma jala galanii achuma jalatti EPRDF ta'u kan jedhu kun yaadni kun madaalee bahuu danda'a jechuudha yeroo ilaallutti. Garasitti ta'uu danda'a jechuudha wanti jiru. Kanaaf kana fakkaata sana ilaalchisee. Galatoomii garbaa bateessittuma dabalii gabaabsi amma ta'aa yeroon ilaalu dhugaa soo kennaa ta'e. OPDO'n ODP'tti maqaa yeroo jijjiiratanii amma uummati Oromoo kan inni itti ilaalaa jiru takka OPDO'n irraanfata. Utuma isaan ODP jedhanii maqaa biraa OLF iyyuu jedhanii. Maqaa OPDO jedhu sana irraanfachuu hin danda'u. Maaliif seenaan isaa yaadata? Baay'inni isaaniis amma isaan keessa jira jechaadha. Namooti baay'een amma yeroo darbillee kan irratti haasofne maqaa jijjiirrachuun qalbii jijjiirrachuudha kan jedhu irratti kaasanii haasofne ture jechaadha. Eewwanni namichi
Keewur addaatiin innillee gadda gadi ba'ee maqaa jijjiirrachuun gatiin qabu kaayyoon keenya suma duraatii kan jedhu agarsiisa. Geetaachoo Raddaa. Geetaachoo Raddaa. Amma gaa anamma dhaabala jaalleen cofeeyini achi keessaa yeroo isaan dhaqanii hojjetanii OPDO dheedhee waamuun baay'ee mana tulfaata. Maaliif amma fedhe ODP jedhanii inni isaan waaman illee eenyummaa isaanii sana inni irraanfachiisu waan ta'eef. Utuu isaan oneegitti jijjiirrataniyyuu. So kun ulfaataan ta'u anaan akkan taa'ee ilaalutti wanta soosaayitii godhannatti fakkaata warri ADO kun dhaaba isaanii irratti wanta miidhaa guddaa fidannatti fakkaata jedha OPDOtti makamuun isaanii akkamitti ilaaltan gabaabsiname. Ayyee galatoomi egaa maaltu jira sitti fakkaate akkuma Bodarajeen kaase dhaaboleen Oromoo wal calalanii inni dhugaa qabatee inni wal faana dhaabbachuu danda'u wal faana dhaabbate yoo danda'ame tokko ta'ee namatti tola nama gammachiisa. Haala amma Oromiyaa keessa jiruun moor hundi isaanii paartii amma maqaan isaa ODF dabalatee harki caalaan isaanii ABO tokkoomeessi ABO'n kan jedhamu sunis Atawaa'oodha ka Jeneraal Kamaal Ganchuun. Isaan kun wal sassaabaniidhuma amma OPDOtti namanii jiru. Amma Oromiyaa keessatti akka dhaabaatti kan ati ilaaltu bakka lamatti wal baasee jira jechuudha. Kana dura miidiyaa irrattis kaasaa turre. Wanti kun sirriidha. Warri wal fakkaatu gar tokko dhaabbachuun sirriidha. KFO fi addi bilisummaa Oromoo immoo gar tokko dhaabbachuun isaanii yoo xiqqaate maqaa tokkoon deemullee yoo baatan filannoo dhufurratti gara fuulduraa deemurratti waan Oromoodhaaf ta'u waliin mari'atanii waltajjii hundarratti waliin dhiyaatanii hawaasa isaaniif qabsaa'uu hawaasa isaanii barsiisuu irratti walii galuu danda'u. Boruftaan immoo amma KFO'n Madirak jala jira. Madirak sun immoo gara ABO'tti dhufuu danda'a. PFD'n jira. Madirak gara PFD'tti dhufuu ni mala. Maaliif PFD'n ka Gambeellaa hammate, kan uummata kibbaa hammate, ka Somaalee hammatedha. Fuulduree dhumti biyyittiiyyuu paartii lama ta'uuf deema. People Alliance for Democracy fi EPDR affisa amma ka wayyaaneetiin jiru jechuudha. Ka gama Amaaraatiin jiru ganaa gara fuulduraatti laaluuf jira. Wanti jiru garuu jarreen kana lamaanitti gidduutti ta'uuf jira jechuudha. Yeroo kana warreen amma karaa Oromoo jiran lamatti bahee jira amma. Haaluma callisteedhuma yeroo laaltu lamatti bahee jira. Warreen amma maqaa isaanii sii kaase ODP yookaan OPDO duriitti makamanii jiru. Marji ta'anii waliin hojjenna. Marji ta'anii ofiin ibsine. Waliin hojjennaa waan jedhu walii galanii jiru. Inni kun waan bayeessadha. Isa ati jarri kun Ihadigiin deemu isa jetteefi akkuma Bodarajeen kaase kun gaaffiin qabu. Kan isaan walii galan warra Ihadig jalatti poolishinii mootummaa biyya bulchuu mallatteessanii faana hiriiranii dhaabbataniitu OPDO ta'anii hiriiruu jechuudha. Amma gaa maaliif OPDO maaliif kana barbaade? Warri ODFs maaliif kana barbaadan? Deeggaraa hin qaban. Miseensa biyya keessaa tarii daasporaa keessa namoonni gurguru jedhan jiraachuu ni malu akkan hubadhutti. Daasporaa keessa namoonni muraasni jiraachuu ni malu. Akka biyyaatti garuu jarri kun iddoo tokkotti walitti fayyuu barbaadan. Deeggaraa gama ODF'n yookaan immoo gama ABO tokkoomeen yookaan gama biraatiin walitti fidanii OPDO keessaas walitti fidanii waa deemu barbaadan. Inni kun hamma ta'e waliin deemu malee kaayyoo dhugaa uummanni Oromoo qabu sana recover godha jedhee amantaa hin qabu kanan. Kana waan uummatichi gara fuulduraatti wanni jechuuf deemudha jechuudha. Asiin immoo KFO fi ABO'n tokko ta'uun isaanii immoo amma maal garamitti deema? Paartiin lamni qofa ofuma calalaa deemaa jira. Dhaabni lama qofa akka Oromiyaa keessatti mul'atutti deemuu jira jechuudha. KFO fi addi bilisummaa Oromoo gam tokkoon dhaabbatanii
warreen amma maqaa isaanii kaafne kun immoo gam tokkoon dhaabbatanii kanaaf shakkiin qabu maaliif jeneraal Kamal Galchuu yoo fudhatte hooggansa mootummaa olaanaa keessa galee jira. Jeneraal Haayiluu Gonfaa yoo fudhatte hooggansa olaanaa keessa galee jira. Warreen kaanis immoo maqaan isaanii hin baane Dr. Diimaa Nagoo yoo fudhatte liyyuu ammaakaarii Dr. Abiyyi ta'anii 4 kiiloo keessaa manni addaa kennamee fi viillaan addaa kennamee fi hooggantoonni aadaa hundi isaanii sadarkaa federaalaa fi sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti gorsaa addaa ta'anii muudamanii gadi icciitiinsa bahuu haa baatu malee akkaataa kanaan akka jiran dha. Kanaaf isaan kun akkaataa kanaan wal faana bahuun isaanii Ihaadig wanni Ihaadig jalatti agoobara Ihaadig jalaatiin akka socho'an tu mul'ata. Inni kun kaayyoo isaanii uummatatti gaafa dhiyeessan uummanni maal akka murteessu uummatarraa laallaa akkaataa kanaan wal calaluun bayeessa. Garuu immoo KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo Alliance for People in the Democracy isa jedhu kana warreen Kibbaa fi warreen Sumaalee warreen Beenishaangul warreen Shakkichoo kana wajjiniin uummata Kibbaa Sidaamaa wajjiniin waan koalishinii mallatteeffame kana isa kana jabeessanii gara federaalaatti ol fidu warra Amaara keessa jiran kanas keessattuu warra Amaara keessa jiran warra akka Agaw warra akka Qimaant saboota naannoo Amaaraa jiran illee isaan kana akka isaan koalishiniitti dhufanii dhaaba gartuu tokko jalatti hundaa'e yoo godhan biyyattii keessatti haala kanaan dhaabbileen siyaasaa sassaabamuu danda'u. Wanti ati akka gaaffiitti naa kaaste jarri amma waliin deemna jedhan kun waliin deemu isa jedhu egaa cabaan lama walitti fayyaadha. Karaa sana malee karaa deemsisutu hin jiru akka nu hubadhutti. Kophaa deemuu hin danda'u warri kaanis kophaa deemuu hin danda'anii acceptansiin uummataa ni jira wantuma miidiyaa irratti argaa jirrudha. Kanaaf haalifsaa isaan dirqisiisaa garuu galma ga'uu hin ga'an isa jedhu akka kootti akka dhuunfaa kootti ani amantaan qabu isa bu'aasaa gara fuulduraatti egaa uummata wajjin ilaala. Galatoomii gaabboleessa kiyya amma sa'aatiin keenya dhumaa jira gara dhumaatti deemaa irraa daqiiqaa 2 isin kenna wanta nuti itti buunee darbuun nurra jiru. Waa'ee nama buqqa'iinsi keessaayyuu naannoo Kuyyuu Caffeetti waa'een kondominiyeemii ka'eerachaadha kan uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo irraa buqqisanii mana irratti ijaaran jechaadha. Innaa kanarratti Finfinneetii namoota 10,000 baasanii achitti gashuuf jedhanii nan uummati Oromoo mormeennan dhaabateera yeroodhaaf. Har'a obbo Takkaalee Uumaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee qotee bulaadha jedhee namoota baay'ee walitti qabee haasofsiisaa garuu namoota beela laaltu qotee bulaa yuun fakkaatan gaasoo bennaa ta'e namoota achi jiranii. Garuu dhimmichi dhuguma amma dhimmi suni waa'ee dhuguma namoota waa'ee kondominiyeemii ijaaramee horii irraa fudhameeti immoo maaster pilaanii duraan dubbii kaasee uummata Oromoo achi buqqisee Finfinnee keessaa bal'achuu sana fakkaatamoo attamitti ilaaltamee gabaabsii daqiiqaa 2 isin kenna lamaan keessaniif. Mee obbo Darajjii irraan ka'a. Waa'een Kuyyee Caffee kuni iddoo tokkoo qofaa kana fuunee kanuma qofa laaluun xinnoo haala jiru rakkoo jiru dhiphisuu fakkaachuu danda'a. Walumaa gala sana kan fakkaatan hedduun jiraachuu malu ganaas kan ba'anii. Rakkoon wal fakkaatan waa'een lafaa uummata keenya buqqisuun lafanni jiraaturraa naannoo Finfinneetti inuma jira haa xiqqaatu malee inuma jira iddoo adda addaa seeraa alaa adeemuun babal'inni lafaa in ture ammas guutummaa guutuutti dhaabbateera kan jedhu mirkana waan arganne hin qabnu. Taakkalaa Uumaa namni Oromoo ta'e tokkoof kaleessa immoo mormii maaster pilaanii sanarratti adda durummaan OPDO keessaa warra jalqabaa sagalee kennan ta'anii mul'ataniyyuu malee innichi waan ta'eef yookiin bulchiinsa magaala sana waan ta'eef rakkoon kaleessa ture hundumtuu dhaabbateera. Gaaffiin Oromoo waa'ee Finfinnee irratti qabu deebii argateera. Waa'een maaster pilaanii raawwateera jechuu hin dandeenyu. Walumaa gala isaa
waa'een naannoo Finfinnee jiru ilaalchisee rakkoon naannoo sana jiru ilaalchisee yoo akka uumamaatti abbaan qabeenyummaa Finfinnee Oromoo ta'uun hin mirkanaa'in. Natural right wanta Oromoon naannoo sana irratti qabu abbaan qabeenyummaa inni uumamaan lafa sana irratti qabu lafti sun kan isaa ta'u akka seera addunyaatti isaa ta'u isa kana yoo hin mirkaneeffatiin waan naannoo sana jiru rakkoon furmaata hundeen argata jechuun rakkisaadha. Filannoon ta'es filannoodhaan rakkoon Finfinnee keessa jiru Oromoo fi kamanni jedhus hin ta'u guutummaan magaalaa sana keessa kan jiru eenyu akka ta'e waan beeknuuf jechuudha. Isa kanaafiyyuu waa'ee Oromoon Finfinnee irratti mirganni uumamaan qabu abbaan biyyummaa isaa abbaan qabeenyummaa isaa inni sun mirkanaa'ee fi garuu Finfinneen immoo akkaataa isheen itti bultu akka magaalaatti jechuudha. Sirni ishee sun jechuudha. Haala Oromoon illee keessatti sagalee olaantummaa qabaatee akka abbaa qabeenyaatti yaada irratti kenneen mootummaan naannoo Oromiyaas waan kana hirmaannaa gahaadhaan yoo akka sanaatti hin taane baay'ee ammallee rakkoo guddaatu deema jechuudha. Koyee caffee qofa osoo hin taane waa hedduu kan ganaas bahan jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu bu'uuraan ilaalamuun isaa waa'een sun baay'ee barbaachisaadha. Dagatamaallee jira waa'een maaster pilaanii sun dagatamaa jira waa'een naannoo Finfinnee sun dagatamaa jira akka biraattis deemaa jira waan ta'eef uummanni keenyas kana otoo hin dagatiin Oromoota achi taa'e kanaafuu rakkoon koo hiikameera jedhee otoo hin dagatiin bishinaan ilaalamuu qaba keessa deebi'amee ilaalamuu waan qabuuf inni kun hubannoo hunduma keenyaaf ta'e akkuma kaleessaa dhimma Finfinnee irrattis sagalee tokkoon mormachuun dhaabbachuun keenya furmaata bu'uuraa ta'a abbaa qabeenyummaa isaa akka mirkaneeffatu Oromoon taasisuun immoo isaa adda durummaati. Kanaafiyyuu kana irratti akkasitti yoo yaadame malee edduma tokko rakkoon xixinnaatee ka'u tokkoon yoo fuune bu'uuraan hiikaan argatu jechuudha. Waa'een maaster pilaanii Finfinnee isaan immoo hiikaa hin jiranii. Akkuma amma atuu hubattee warri geggeessaa jiran kuni waa'ee Oromoo akkaataa furmaata itti fidan yookiin immoo rakkoo Oromoof akkaataa deebii kennan itti qophaa'anii hin jiran. Kana caasaan isaaniis hin sirroone isaan mataan isaanii sammuun isaanii completely akkaataa sanatti hin jijjiiramne teessuma jijjiirame nama jijjiirame malee jijjiiraan barbaachisuu fi inni bu'uura qabeessi hin taane hamilee isaa qabu kaka'umsa isaa qabu ijibbaataaf yaalii taasisan qabu garuu gahaa miti Oromoof immoo bu'uuraan furmaata hin kennine hin finne waan ta'eef itti yaadamuu waan qabudha karaa mootummaas karaa uummata keenyaas. Galatoomii Boleessa Kiyyaa achumaan ibbu garbaabamee isuma irratti daqiiqaa lamatu nu hafee jira duratti cufamuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaatti nama dhaqanii buusuun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ala miti maaliin mootummaan naannoo Finfinnee bulchiinsi naannoo Finfinnee dhaqee naannoo Oromiyaa keessa nama qubachiisuu yaala ofiisaatiin. Naannoo Oromiyaa keessa yommuu deemee nama haasofsiisu nama walitti qabee gabaree walitti qabee maaliif haasofsiisu obbo Lammaan fa'aa jirani. Moo maaltu ta'aa jira mee ishee kanarratti gabaabsi. Galatoomi ela dhimma kanarratti na yaadadhaa 2013 miidiyaa tokko irratti haala kana dhimmi maaster pilaanii jalqaba yeroo hojiirra ooluuf yeroo yaalamutti wanta nani kaasee ture. Inni kun maanifeestoo Qinijjiit bara 2005 qopheeffatteetu ture. Maanifeestoon kun Oromiyaa giddu galeessaa naannoo tokko gochuu sanaa booda giddu galeessa keessaa Oromiyaa kana naannoo sana yoo goote daangaan karaa kibbaa jiru uummata Guraagee fi saba uummata kibbaatti makama. Oromiyaan lamatti citaa jechuudha. Karaa olii alaltuu darbee haga Dabra Birhaanitti Finfinnee jala oolaa isteediyeemii eerpoortii maalii godhu sanaa booda uummanni akkaataa amma jedhame kanaan uummanni bakka biyya adda addaatti naannoo adda addaa dhufe kun lafti kennamee fi manni kennamee fi irra jiraata uummata naannoo sana keessa jiru sagalee dhabamsiisuu marji gochuu uummaticha displays gochuu uummata wal makaa uummata wal xaxaa akka Finfinnee keessaa gochuu istiraateejii jedhudha jechuudha. Sanaa booda Oromiyaa gara lixaa jiruu fi Oromiyaa gara kibbaa fi kibba bahaa jiru kana mootummaalee adda addaa godhanii saboota bicuu wajjinii walitti makanii
ka amma awraajjaa maalii jedhan sanaan waan kana gadi fiduudha ture kaayyoon isaanii. Manifestoo qinijjiit kana mallas fuudhee maalitti jijjiiree maaster pilaaniitti jijjiiree manifestoo qinijjiita ta'e jechuudha. Maaster pilaanii kana maal godhan isaan inni kun siistemni isaa maalii fi Oromiyaa fi Oromoo waan jedhamu dhabamsiisuudha. Otoon beekiin Oromiyaa fi Oromoo waan jedhamu akkatti inni dhabamsiisu siistematu jira. Seerri mootummaa lakkoofsi 39 maal jedha? Namni riiferendamii gaafachuu danda'u, namni biyya cinnaa fi bulchiinsa ofiin of bulchuu gaafachuu danda'u, saba afaan wal fakkaataa dubbatu, saba aadaa wal fakkaataa qabuu fi saba lafa wal fakkaataa irra jiraatu jedha. Isa kana dhabamsiisuudhaaf isaan kallattiidhaan waa'ee seeraa hin kaa'amne. Maal gochuu barbaadan? Naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee kana Finfinneedhaan qabatanii isteediyeemii intarnaashinaali industiriyaal zoonii maalii godhanii qotee bulaa Oromoo naannoo Bishooftuu dabalatee Adaamaa dabalatee Walisoo dabalatee Amboo kan dabalatu hunda kanarratti piroojeektii guddaatu hojjetame jechuudha. Gaafa iddoo kanaatti dispilees goote uummata kana riiferendamii gaafa jettu uummanni kun wal makeeraa waa gochuu hin danda'u. Oromiyaa waan jedhamu akka sabaatti akka lafaatti lafa wal fakkaataa irra hin jiraatu waan jedhu karoorfatanii gadi ba'anii jechuudha. Isa kana amma gaa uummanni keenya kan inni eengadda maaster pilaaniidhaan gaafa wayyaaneen gadi baatu dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo fuuldura dhaabbatee isa kana micciiree afaan qabsiisee dhaabne jedhan yeroo sanas hambifne hin jenne dhaabneedha kan isaan jedhan amma yoomitti gaafa yoomitti egaa gara wanni ittan sii dhufa istiraateejichi iddoo kanaa qaba kanaaf seenaa kana sii kaasa isa ammaa kanoo ka kooyyee caffee duwwaa miti wantichi sabbataa fudhadhu sabbataa irraati magaalaa sabbataa qarqaratti kondominiyeemiin gara mana yoo xiqqaate gara mana 8,000 ka ta'u Finfinnee uummata Finfinnee 4 kiiloo buqqaan eessaa buqqaan fuudhanii achi kaa'anii lafichi lafa Oromiyaa jala jiru mootummaan naannoo Oromiyaa sana hin dubbanne isa duwwaa miti karaa Haannaa Maaram kan jedhamutu jira karaa gara kibbaatti deemuun jechuudha naannoo sana bakka muraasa uummata Oromoo hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaaf kennan isa gad darbanii immoo mootummaa federaalaaf kennan inni kun lafti isaa Oromiyaa jala isa duwwaa miti karaa sabbataa karaa qaaqii hagaduu kamitti isa duwwaa miti kiiloomeetira 25 gara Tulluu Diimtuutti aanaa galaan keessatti karaa qaaqii yeroo baatu Tulluu Diimtuu keessatti yoo xiqqaate gara mana gara bilookii 100 fi isaa olii gara bilookii 150 olii hammi kun lafa amma inni qabatu eenyutu achirra qubata aqaaqii basaqaa jira kondominiyeemiin lafti sun lafa Oromiyaa jalaa ture amma gaa yeroo kanatti kaadireen OPDO akka jiruun lafa gurguruu fi lafa saamsisuutti gala kaadireen OPDO naannoo duukam jiru kun naannoo godina addaa jiru kun kallattiidhumaan Azeeb Masfinaa fi Abbaa Itsaayefaa wajjiniin kallattiidhumaan daldala keessa galan siruma qaaruu gagabbatanii deemu malee waan hawaasaa waan sabaa wanti jedhamu waan qodaa jedhamu waan yaadan hin qaban inni kun ta'e jedhamee uummata naannoo sana jiru marji godhanii uummanni Oromoo kun akka inni haala wal xaxaa keessa jiraatu hawaasa qulqulluu akka hin taane saba biraatu sin keessa jira sin lafa saba tokko taatan miti isa jedhamu sana mirkaneessuudhaaf waan godhan isa kana sila mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalas seenaa hojjechuudhaafis akka dhugaa seenaa jiruttis bulchiinsi magaalaa Finfinnee akkuma magaalaa Adaamaa magaalaa Amboo magaalaa Walisoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabaa achi jalatti deebi'ee immoo federaalli bulchiinsi federaalaa immoo achi keessa jiraachuun rakkoo hin qabu sabni biraan dhufee achi keessa jiraachuun rakkoo hin qabu garuu bulchiinsi sun itti waamamni isaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ta'uu qaba silaa OPDO'n otoo nama ta'e otoo kan Oromoo irraa dhalate ta'e otoo kan Oromoodhaaf dhaabbate ta'e
sa'aatii amma qabu kanatti kana murteessee gadi baasuu qabatu. Haa Kana eegala. gochuuf hin jiran isaan. Yoo dhuguma Oromoo dhaabbatan ta'e, yoo dhuguma gadameessa Oromoo keessaa ba'an ta'e, ka'een gadda koloneeffataan gabbaarii godhee uummata keenya ciisanyaa godhee isayyuu immoo qotee bulaa jedhanii kan isaan har'a walitti qaban jira. Hundi kaadiree. Kaadiree bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiru walitti qabanii qotee bulaa Oromoo jedhan. Addis Ababaa Arsoo Addar. Addis Ababaan eessa qotamti mee? Addis Ababaa eessa jira? Kuni qaaniidha bara saalfii keessaatti bara wanni keessatti seenne bara. Addis Ababaa Arsoo Addis Ababaan maal irra samii irraa waaqa? Eessa jira wanta akkasii qonna akkasii eessa jira? Qotee bulaan Addis Ababaa eessaa ba'e? Uummanni keenya kaboota gurguraa bara. Inni kaan HIVdhaan dhume, inni kaan maatiin dispilees jalaa ta'ee qabeenya harkatti ba'ee, inni kaan sagaagalummaatti bobba'ee, uummanni keenya lafarraa buqqa'ee akka sanyiitti gosa bade bara. Gosa bade kana deebisanii tiksuu, gosa bade kana keessa deebisanii ijaaruurra dhiisanii kaadiree Finfinnee keessa teessee suufii addeeffattee uummata Oromoo qorqaa turte hawaasa Oromoo naannoo Finfinnee ajjeesaa, hiisisaa, reebsisaa, lafarraa buqqaasaa turte suufiitti hidhanii miidiyaatti gabbaasanii qotee bulaa Addis Ababaa godhan. Kun seenaa keessatti kan nama qaanessu. Uummanni Oromoo waan ta'aa jiru jala bu'ee miillaan halkanii guyyaa sa'aatii 24 otoo hin rafin eegee wanta jiru hundaa to'atee hordofee bilisummaa isaa fi biyya abbaasaa mirkaneeffachuutti deemuun dirqama isaati. Kanaaf Oromoo ilaallachaa sirbii. Kanaa booda kanaa gadi waan ati taatu hin jiru. Kanaa olis waan si godhan hin jiru. Uummata Oromoo dhaabbadhu. Keessattuu uummanni Oromoo godina addaa keessa jirtan. Biyya abbaa keessan irratti lafa abbaan keessan akaakileen keessan sinii dhaalee sinitti kenne, dhaala fuudhee sinitti dabarse, akka sareetti, akka gowwaatti, akka wallaalaatti lakkaa'amtanii akka nama waa homaa gochuu hin dandeenyetti lakkaa'amtanii yeroo qeen keessan maatiin keessan faca'ee argitan kana kun sirrii miti wal bira dhaabbadhaa. Gabaabsina madaqaa. Yoo humnaan namni sirraa fudhatu dhufellee ofirraa falmaa mana seenaa ani akka kootti manuma achi keessatti ijaarame qoteen bulaan lafti irraa fudhatame sun balbala banatee seenuu qaba. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya asuma irratti yeroo raawwannu sagantaa amma qophaa'ee isiniif darbe kana yaadolee garaagarii ka'an hundumtuu yaada miidiyaa ONN yookiin immoo dhaaba siyaasaa akka matuun ta'ini namni hundumtuu yaada dhuunfaa isaatii akka ta'etti akka hubatamu karaa hundumaatiin uummati keenya kan akka baru dhaaboleen garaagariis namni dhimma isaa ilaalu hundumtuu kun yaada dhuunfaa irratti akka hundaa'e akka ta'e hundi keessan akka bartanii isin galateeffannaa. Akkasumas immoo kan karaa teknikaan kan nu gargaare obboleessa keenya Garbii Nuureetii nagaa Waaqayyoon bulaan isin jedha.